ولفتي راكون أودو سكالي دباتو دوجين كسيفان تران جرما قدساتيم. وبوت مزجن ترونا منسترا موميتانا توبياتو مودمن. دبلتنا باسر تاجز كسلاسي منسترا إمالاتون مودمن يتجروم. كان مالش دكتور مقدس دابا منسترا فياتون مودمن يتجروم. ودمتون يكون نسمة نمري بك بوت متا دورتي كاكوساني راوتني يتجروم. Abbanni godaantota dila addunyaa Itoophiyaaf deeggarsa akka taasisu himee jira. Abbanni godaantota Itoophiyaatti bulchiinsa godaantota bu'aa qabeessa ta'e akka jiraatu deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'u Ambaasaadar Kaatiriinaa Staash mirkaneessanii jiru. Qopheessituu Waancaa Afrikaa 34ffaa Koot Diivar tapha xumuraaf dabarte. Waancaa Afrikaa 34ffaa barana kan qopheessite Koot Diivar galchii 1-0 Kongoon injifachuun tapha xumuraaf dabartee jirti. Kanaanis Koot Diivarii fi Naajeeriyaa waancaaf kan morkatan ta'a. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu mariin Hamaas waliin goonu tokkolleen hin jiru jechuun dhaadatan. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu wixinee dhukaasa dhaabuu irratti Hamaas fedha akka guutamuuf barbaadu tarreessee kuffisanii jiru jechuun BBC'n gabaasee jira. Waliftii gara oduu sagalii dhibbaasumatti xumuree jirra. Qophiyaa wajjin turtii gaarii.